أكمنك يقرأ كجروتي يقرأ ذاك علامنك يقرأ كان علامنك يا قر سرنتي ها قر ميري كان كهندي ها قر وانسي قر سيسي ها ولا لا اللي كدايتي وانسي اللي كديسي ها ولا لا علامنك كان كها قر جرون تنتي هندي ها قر ذاك جروتي يقرأ سيفتها وي ربي لا أنا وان برا زي أنغار برا هاسي أسلا ينو دبرتين كنا برا جناتي كنا يو دبيتين جدي أوان برا هاسي وي تليل أخو ويلكم وي وانو داني نبي سمي كنا وي وان لينغدا سنتي دي بسني أنك برا هاسي أنك برا تي جوادا وي وان لينغدا سنتي دي بسني وبيتا كانت Nagenya saati fu sodaata jiraan. Waan engadda namuu jiramti daa'imman biyya keenya hanga waggaa jahaati fincaana hanga waggaa jahaa waggaa afurii yeruma fincaanti ati ka biyya arabaa magaafa waggaa tokko waggaa lama ubbaree ofirraa siistee fincaana. Keenyadhaan maal akka ta'e hin beekan ka abaarsa wayii qabnu kaan hin beekanii hanga waggaa sadii afurii illee inuma fincaana of jalatti. Adan maal jedheen daa'ima sana haa guddiftu kan kanaa daasifnee siwaaman jedheen. Mee akka gaafa duraa ittiin dubrummaa sirraa yoo fudhate yaadattu maal sitti dhagahama lubbuu? Shamarran baay'eetu yaadannoo asii qabaafi. Walla danda'een dubbadhu. Biisin boo'e. Obsi yaadannoo shamarran hundaati kun obsi. Boo'e. Gariin bar'amma hin jiraa miti osoo asiin abbaa laallattu guyyaa takka abbaa laallataa odoo shoggootu guyyaa tokko obboleessa laallataa odoo shaggootu guyyaa takka haadha laallataa odoo shaggootu. Namni suutaan balleesse. Ana malee jira ka halkan guyyaa natti ta'ee guyyaan halkan natti ta'ee balleesse. Sareen. Si shawwadeen si harkaa fudhate? Maal shawadeen irraan harkaa fudhata ganama lafti beektaa guyyaan kamisa. Wannoo dhanneeti mana barumsaa dhannee nuti galgala barannaa pireedii galgala barannaa inni immoo guyyaan kamisa. Achitti maal godhe sitti fakkaate firigitti tiyyaa waliin qoqorii nu affeere anaa firigitti tiyya jechuudha. Bukkuuti sumurii isaan dur sumurii gaafna biyya jirra. Achumatti buskuutiin affeeree yoo buskuutiin affeereetiin jedhee qoqorii jechuudha. Qoqorii tana wal affeerree lafti ganama. Qoqorii tana wal affeerree kaaneeti dhufee gidee laddatiyya taa'u inni akkana wanti yanaan jedha beektaa maqaa tiktokii kana saniin moggaafadhe uummanni hin beeku malee. Yaadannoo isaatiidha. Waan ofiitiin jedha. Waan ofiillee osoo hin taane wanti yanaan jedha. Achumatti lamuu qoqorii tana nyaannee kaanee lamuu yoo diqqoo akkana jenneetiin jenne an bakkuma jiru wallaalee. Si qaqqabate. Achuma lamuu bakkuma jiru wallaalee amma achi kaanee deemnee qo'annee kaanee herreega kana sirrii danda'a barataa cimaadha inni. Herreega hojii manaa qabna herreega kana hojjannee kaanee amma achi booda namooti waa'ee isaanii. Areeti. Tizitaa keessa galtee boo'aa jirti. Guys, happy gora. Adamlee waan haftee himsiif. Akkamitti akka iyyite? Ilillee afurnaa kennaa guys. Uummata ilillee afur kenna. Garaa jabaatu walaa uummata akka garaa jabaatu. Ilillee afurnaa kenna. Ina maatan Osoo isin laaltan challenge dhuma taara baaboo naa guutaa maal taatan? Siifuu welcome.
Daa sababu afur namni gara baba afur namni gara baba afur. Amma faatee mataan dhaabachuu. Namni afurtama jaafet dabalama dafaati. Trippiliidha guys, please trippiliidha. Please trippiliidha. Guys, please trippiliidha. Trippiliidha. Iya dokter nasi fakir Namoota hiikamu sadii hin baay'ata. Amma haati faatee faafee jechuudha. Maal jetta firan qabu. Trippel guys. Trippel. Kana kan jaafee malee akka nama hin qabne argee barame. Isa malee nama hin qabu jechuudha. Tawalee nama miskiina dabaaboo qabdu naa guutte. Isa malee nama biroo hin qabu anin. Haga giiftar isaa dhufu barlu lafa kanarra deemanii beektanii miti hanga giiftaroonni isaa dhufaniif tana nama hoyachiisa. Badii. Hin beekan abbaa waliin taphataa jiru. Shabaab badii. Fuulli argitanii ilaalame. Akkasin naa dhumatti. Siibuu Way jaaffee kunaa abbaa koofisii ta'a. Wallaahi. Maaluma abbaa kiyyaa sii ta'a. Si malee nama hin qabu argee. Wallaahi. maa boottaree maal taata gaafannaa Namni si malee hin qabu koodee gaafa rakkoodha. ofirraa Ila taabtaabii yoo barbaachisaa ta'e taabtaabii booda naa gootani. Usuu daqiiqaan kun gadi dhumatiin 3,000 naa galchaani. Usuu daqiiqaan kun gadi dhumatiin 3,000 naa galchaani jaaffee. 3,000 usuu daqiiqaan kun gadi dhumatiin. Nama 70 geettanii tan nama 30 qofa isinirraa barbaada. Filip godha isinaaf. Yalla isin eegaa jira kaa isin eegaa jira bara. Isinaaf. Namni 1,100 kun televiziyoona Qotee bulaan illee bare injiraa miti ooruu isaa keessatti bar sangaa dhaabee dhaabatee si laalaa. Ka jaartii taabtaa godhullee bakkuma taabtaa bitanii jaartii dhiisee lolaama. Anka jedhaa jiru. Warrummaan qabrii jiru yoo waan kana yoo dubbatan nama caqasinna jedhee shakkaa jira. Lubbuu kiyya dhugaa jette wallaahi dhugaa jette waan kanmoo. Shakkii guddaa qabaanoo yoo waan kanarraa. Dhugaara fititime ummata follow na tolcha billaan sorry. Wali nu tolcha taabtaa billee godhaa. La fikirii keessa jira. Lubbuu koo. Barama bakka ammaan jaartiin tan jeetun akkama doosiitaa dee hawwita bakka siin jedhe san beektaa? Injiraa miti. Namni gadiin jaartii ofii tanarraa hijaaba jaalataa. Namni gadiin jaartii ofii tanarraa yoo isiin surree uffattee mataa kana farrasdee waliin deemte jaalataa. Namni gadiin jaartiin isaa tun yoo weellistuu taate jaalataa. Namni gadiin jaartiin isaa tun yoo koomedii garaagaraa taate jaalataa. Jaartiin fi kana baay'isa wayi namni waa waliin jee osoo jaartiin ti akkas naa taate waan jedhu wayii qaba namni walumaa galatti jechuudha. Kanaafi animee Abbo asli cita situtti bilbilaa jira. jaartii akkamii odoo si ta'e si gammachiisa. Asli natti hin dawwalin rabbi jedhee asli natti hin dawwalin jireenya kiyya haa oofadhu natti hin dawwalin asli. Inni bar namarraa bareedu kasurreen ta'in uffata bareeda quality ta'in jaaladha. Hijaaban jaaladhu. Hijaaba fuula guutuu nama dho'isu san hin jaaladhu. An akkana akka uffatanii ID san hin jaaladha. Nama kamiifuu ergaa haa ta'u ani fuula muluu dho'isu. Anamma jaartiiti odoo nama baay'ee keessatti itti dhufee hijaaba saniin guyyaa wallaaluutu jira. Ani adii gata kidaa jaaladha. Uffata namatti maxxanee isboondaa nama mul'isu hin jaaladhu. Sigalee kan nama watta. Sun uffata mana keessatti uffata ala keessa akkanatti hin barbaadan. Hijaaba kalaas. Akkana jechuudha akkanatti. Akkana barbaada. Akkana barbaada. An jaartii fuula dhoksuun barbaada. Akka asliinuu baadhata. Ani jaartii itti na saalfachiiftuun fuune jette. An jaartii ittiin boonuu fuudhe waan taateef jaartiin hin saalfachiifne ta argaa qabdu. Bareeda waan fuudhe akkanatti nuffisee deemu barbaada. Kalaas nan saalfachiiftu ta jala saalfadhuu.
Si bareeda tana. Uuraalee inni addunyaarraa gadi buute tana waan fakkaatu tana maal godhaa akkana barbaada. Uffata nama qabee jedhuun fedhu. Sigalee uffata bareeda seera isaa eeggatee barbaada. Sigalee. Amma bakka osoo akkana jaartiin tante yeroo hundaa akkana si waliin deemtee feetaa jechuudha akkanatti. Akka sara akkana osoo doon taane kama dhugaattu kanaan kanumaan fedha. Okay. Haya ammas taree deebi'ee jaartiin tanteetun jechuudha. Mana keessatti uffata quumxaa moo surree moo bodii moo diriyaa moo uffata akkamii uffattee odoo si waliin fata itti mana keessatti kophaa siifisii jechuudha. Uffata akkamii osoo uffattee sirraa bareedu. Jirraa jaalatta. Kamana keessaa waa gaafii qaba abbaan waan namatti dasiru uffata kullalee ta'annuhu uffata waliiti si yaachisin kamana keessaa ka ala qofaa yaayaan. Wallaa wanni jireenya sii galteerti akkam wallaahi. Sii galte jireenyi. Kana wallaahi hooma kana hin beektan si akkam wallaahi sii galte. Maashaallah. Kan yaachisu kaalaati malee kamana keessaa nu uffata waliiti dowwari. Wallaahi jireenya galteefi jirti. Wallaahi sii galteerti. Rabbiin jaartii magatti dhaabdu wayii rabbiin sirran oolchine mana jireenya sii galeera wallaa sirritti. Mee fakkeenyaaf ammas jechuudha. Osoo dhugaatii keessa yeroo hunda maal na affeerteessiti tola. Dhugaatii keessa osoo maal na affeerteessiti tola. Beeku juusii faaka. Waan akka gara furura kanaga. Waan homa dassi jedhe. Dhugaatii keessa homa naman sakkarsin homa rabbi biratti haraam hin ta'in cufaa yoo si affeere natti tola ni himana. Homa naman sakkarsin homa sammuu naman tuyne homa haraam hin ta'in waan halaal ta'e hunda waan lubbuun kee fedhe waan dassi jedhe. Waan ammaan na jedhe sitti das jechuudha butu mala laakiin wanni an si affeeru waan qalbiin kee jaalatti waan sitti tolu si affeeru natti tola. Yoo hattan bishaan illee taate waan ati itti gammadde qofa ta'uu qaba. Dhiiruma akkanaa soquu fi ani tullaa dhaabbadhee hafe. Dhiiruma akkanaa kana barbaadu bakka na qabda abadan dhaabbattee naftu na qabda anatu siif jedhe. Dhiiruma akkanaa kana barbaaduudhaaf ani hawwiin kan kootiif kaayyoon kan koo dhiiruma akkanaa kana soquudha. Itti milkoofte. Milkaa'e wallaa tokkileeta akkoo akkasiin jedhu ammas aniifati wal fuuneetiin turtii deemme asli harageen kan kee haa badu. Aniifati wal fuunee. Akkanaa kana tallaaja keessaa qabaatiin karee waan suuraa kaasi jedhu. Ani maal beeka waliif bubuusanii waa hedduu waliif bubuusanii booxalii guddaa kanan tallaaja keessaa qabanii kaleessa waan nuun aggaluu dadhabee dhiisee ka isaanii ani. Akkasiin jedhu aniifati wal fuunee turtii waggaa meeqaatitti osoo ilmoo argannee sitti tola. Gaafi kabbaadidha. Ka galgala sanii yoo ilma talee natti tola. Dhiiba maqaa dhiiroo antana ta'u qalbii kiyyaa keessan jedhee waraabatti. Ilaga illee Muhammad Rasulullah. Hey, Sarah. Maali wanni miira keessa galchee si kolfisiisu ganaa maaltu maal ta'e kaa gidi masanii ifaajima guyyaa tokko daa'imni hin argamu jettee yaaddeetti moo akkam? No ifaajii guyyaa takka daa'imni hin argamu jedhee yaadee osoo hin taane. Aniin tuni akka dubartii takkaatitti yeroo sii kennuu fedha. Si waliin laayivii bareedaa. Laayivii shoorti jette faranjiin. Laayivii bareeddu guyyaa takkaafillee ta'u laayivii bareeddu wayii sagalee hin qabne jechuudha. Tan yeroo gaafa ani addunyaa kanarraallee du'aan deemee jedhee ati addunyaa kanarra teettee du'aa inaa gootuu wayii. Ka yeroo
waliin jiraannes karaa baate karaa galteetti wayi haadha manaa tiyyasan jaartii tiyyasan tan akkasiisan jettee ati ittiin du'aayii naa gootu laayifii akkasiisan si waliin dabarsuu fedha. Urmii kee dargaggummaa tana taasisa urmii. Fakkii usuu waggaa takkaan booda ilmoo arganne natti tola karoora kiyya kun waggaa takkaan booda usuu ilmoo arganne natti tola. Turtii waggaa takkaa walumaan jiraanne achi booda usuu gara ilmoo asaabaaf yaada kenna gara ilmoo argachuutti jijjiirre natti tola. Akkas ila dhagaye haadha faatee amma dheere gammachuun laayivii laatte taane anaawatti bichaan dabarsinaa santu irra tolaa jettaa miti sun hubannaa dogongora. Ilmoo walii firii ufii argaa dhagaye firii ufii argaa takka si dhungataa takka ilmoo tiyyasan dhungataa waan isan caala na gammachiisu hin jiru. Numa ina guutan. Osoo tartiiba deebisee shaniif jaha dhaleetiin jedheeti rabbi naa kennee ittiin gammada. Garuu an maal barbaada beektaa gaafa si sheerume san irraa qabeetini laayivii bareedduu isii wajji dabarsuu fedha. Laayivii bareedduu wayi maaf ji'a walumaa galatti maaf ji'a 8 ji'a 6 ta'in laayivii bareedduu wayi ka galgala sanillee yoo ta'e ji'a 8 laayif dheeraa qabda aga ji'a 8 ji'a 9 dhufa daa'imni waggama tokko jechuudha. Wal fuune fakkeenyaaf wal fuune ati shimee yaa rabbii kiyya ka galgala kanaa ilmoon naa jijjiiri jettee. Firiin teessanaa cittu jedhee nu abaara a'uuzu billaahi mina sheexaan rajim. Maalli teessanaa cittu jedhe na jala tareen. Firiin teessanaa cittu hin daraarini. Abaarsi kee bakka hin gafatetti. Kajedhu haadha baatee. Abaarsi isaa tuula biyyee tuulameeyyuu hin jessu ka jedhu ani. Ana akka kiyyatti maal jedhaa jira beektaa? Shuf. Fakkeenyaaf dubartiin takka. Amboo maraatan. Si dawwala siyaati dhugaa rabbi bakka kanarra wal dhabaa jirra aniifati. Natti dawwalame. Maa si dawwalan? Cafee raamnis us jedhe atus. Osoo jaartii tanteetiif ilmoo tantee hin argine qarbii mogisi mootummaa kenna nyaannee kaane. Cafee raamnis kuyyoon fuudha jedhee bar. Uummanni harki rabbii jedhaatee giddibaan qabaatti fuudha cafee raamnis. Yoo fuudhee jiraate ammoo jaartii isaa ol nu baasee ifa nu haa godhu. Takka lubbuu laakota takka baraman fixachiisan. Si jalqabsiisanii sin carrafachiisan rakkoo dhiiratee naati kana kun. Osoo amma dhiira amaaraa ta'e as keessa wareegama malee hin bahu. Naka dhiira Oromoo akkana. Gizee akkanaa kana ibidda wayiiti kallacha kanarraan si bobayaa bar. Ibidda wayiititu si qabata gizee akkana. Garam kute rabbii jedhaati. Isa bilbiltee isa baafte sun. Akka manni kiyya qorre akka jiruun kiyya qorrete akka alaamanni kiyya qorre kana alaamanni kee haa qorru sireen tee haa qorretu. Miirri kan kee hundi haa qorru. Waan si qorrisiise haa wallaalan ligidaayati waan si ligideesse haa wallaalan. Alaamanni kan kee haa qorru. Jiruun tantee hundi haa qorretu akka jiruu tiyya qorrisiifte tan. Wayi rabbiidha anu waan biraa haasaya silaa yinuu dubartiin kanaa baraa cinaachi kennaayyuu dabeetiin jedhe. Awwan biraa haasaya wayi taliila koo welcome. Wayi wannoodhaan natti himi kana wayi waan leengadda sanitti deebisanii anka biraa haasaya. Anka biraatii cawadda. Wayi waan leengadda sanitti deebisanii gurbicha kanatti. Nageenya isaatiifuu sodaataa jiraan. Waan leengadda sanitti deebisan moo ongadan badde jedhee bar. Anka jedhu dhiirri Oromoo nama jalqabsiisu malee nama fixachiisu hin beektan. Shamarran Oromoodha jaarsa jaartii qabu malee ka jaartii qabu malee ka biraa waan ofirraa waa qabu isinitti hin fakkaatu. Ka jaartii qabu ka bultii keessa jiru malee waa ofirraa ka kun waa ofirraa qabu isinitti hin fakkaatu. Sheeka maalii kana namni tokkichi assalaamu alaikum jedhuun hin jiru keessaan.
تك أمس كيسة جرافة كيسة بالبيت بالبلتني باسل أعوذ بالله جافيرا مسيس اللي جت أمر يا أمة حررجيدا يا أمة حررجي usuu ituu hin jenne usuu arfan qalloo hin jenne usuu kudha lameen alaa hin jenne usuu ituudhaaf hubbannaa hin jenne rabbii jedhaati caffee raammis gadi qabaatti fuudha gadi qabaati giddiidhaan hin jiraa miti gogaa dubartii irraa kutaati funyaan isaa irra akkanatti irra rirrigaatti fuudha akka waatiyyoo gayyaatitti akkanatti gaafa kaan inni nu jechuudha yoo rabbiin laaffisee fi waa dhadhame gadi hin dhiisu. بزور ወደ صمد ስሙን ብመላልሰው ለቅሶዬን ሳቀርጎ ጭንቄን ባፍታበሰው